الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة بدأت باسمك يا مذيع لما موتي موت وني زلال موسما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة يا كل أمينة ودوا أمينة deebii salnaaf kannaa yaanni kan koo kanaa ol kahee gattaa'uu sabiibi yaanni koo isin arguudhuma الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة osoo akka garaa kootii anaaf ta'ee waa asittiin hafuu akkatti dhama'ee gaaruunumaan hawaa yoo rabbiin na fedhee danda'an isumaayi الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة gaarii gariin nama marataa nasihee kuni ajaa'iba baasumaan nabbahee namni sin jaalatu edaa zaman ammaa marataa jedhama الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة yooni maradhelle marataa keessanii marataa keessan gaadawansaa isinii dhimmi keessan sanii yaa tabiibaa qalbii koottaana hakkamaa الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة yoo ani lembadee barhaala hammadee nan dagatin zaynii an sitti waywadhee yaa kullee yaa zaynii maqaan kan koo kuni isinin na waamamaa الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة ansuma na fayyaa yaa abbaa ruqayyaa kunoo sittin galee dhiisee abbaa kiyyaa ofitti na qabaa yaa caalaa uumamaa akkuma daa'imaa الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة السلام عليكم أحمد يا محمود يا دوا قلبي كو كنين أمبر بادو يو أحكم كوتا يا جالا أمما سوجين كافماي الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة haalli kiyya badaa isinun beeytanii gaara nama laafuun haaluma keessanii baaduu fi tolullee furmaanni rakkoo koo isin bira argama الله الله يا مذيع لما الله الله يا مذيع لما جهنم غرسيسي وجن تاسيسي بربا فاطمة ansi marata deejiru koo hundarraa akkanan darbe
darbini hammeenya kootirraa mana malleen taatu yaa jamaala toybaa wal argaa yoomumaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima Assalamu alaikum ya jamaala namaa Assalamu alaikum ya jalaa uumamaa Assalamu alaikum wa ya qaalii namaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima Ya Zainuu Nabiyyee mukni goggogaanu isiniif iyyee ani sosoon iyyee milkiin kan kootillee silaa akkasuma Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima meeti kon dubbadda seenaa duraanirraa warra diiniif jecha lubbuusaa kennerraa osoo isaan jiraatan diin keenya kunarraa wahii roorrifamaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima Siddiqiif Umarii leenca rabbii keenya naabirraan hafanii barduula dhageenyaan qabeenya fi lubbuu isaan irras fedhu isaan jaalaa namaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima mee ammas yaadadha Aliyyal Haydaraa haadha muumintoota Khadiijatal Kubraa qabsoo guddoodhanii nu bira kaa'atan seenaa jaalatamaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima beekaa yaa obbolaa hundi jarasanii lubbuu isaanii qaaliidiniif wareeganii lubbuun isaaniitis waa hedduudha miti wallaahi takkumaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima osoo baharittuu seenaa nun jettanii nuti sirraa nafnu yaa qurrata laayinii kaayyoon keenya guddan akka taanu taane diinkee nasaarumaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima akkana jechaati rasuul nasaraanii kanaaf yaadatamu barseenaan isaanii misliin jaarasanii kan diiniif dhaabbate eessuma argama Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima wanni jara sana barakkasan godhee dhagahisiif himaa waan irraa hubadhee lubbuu isaaniitii fi qabeenya isaaniirraas isaan jaalatumaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima diiniin jara sanii hin bannee kanumaa haalli orma sanii maaf nurraa dhabamaa kanatu na dhibee mee namuu taa'atii mee of gamaaggamaa Allahu Allahu ya mudi'a lama Allahu Allahu ya mudi'a lama Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi warabba Fatima الصلاة والسلام على أبي الزهراء آلي في صحابة هردفتو تمرا
ani isin dhabe waa obsuun danda'u yaa nabiyya rahmaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. yaa kayroo as-sunnaa dammaqaa isinii dinkeessan nasaruuf si eenyu eeydanii yeroon isin dinkeessan nasartan kenoo amma amma. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. yaa ahlu sunnaa koo tokkummaa jabeessa kan baddaaf gammoojjii hundi dargaggeessa. Tokkummaa qabaachuun wanni namaa ta'u maal jedheen siif himaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Tokkummaa jedhaatii lallabaa akka wal qabannu ka orma sahabaa. Tokkummaa kannisaa namuu halaallannu kayyoo isaanii dammaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Kophaa manan ta'uu dhagummaan qofninii yooniin soba je'ee isin beeytanii waa hedduu wal ta'ee ol ka'ee dhaabbatee ta'ee mana namaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa zamana keenya diroorrifamuun fafaa warri ammaan duraa hundinuu dabranii amma taraannumaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Kaayida gaarii nuti siin hin jenne diin kan kee baradhu kanuma si dhabne akka dubbii fuutee karaa biraan jenne hubadhu yaa namaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Dhiibanii nutti dabarsanii nuti hoo maal goonee amanaa isaanii. Tokko keenya yaadachuudha qabna barseenaa ulamaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Anis ginoo qabsoof mudhii koo hidhadhee tokkoffaa barnootaan sammuu koo qaradhee hanga lubbuun jiruu deemee barsiisuudhaaf wallaalaa muslimaa. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Guyyaa qiyaamatiif mee maal qopheeffanne sinqii achiin daynuu mee maal sinqeeffanne sinqii biraan qabnu yaa mootii aalamaa nu godhi dhiifama. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Sinqii caaltuu barsoota rabbiiti naamuu haa fudhannu kan dhiiraa dubartii. Soota rabbii jechuun haraam firraa dhiftee waajib gaggeessuma. Allahu Allahu ya mudi'a lama, Allahu Allahu ya mudi'a lama. Ijaan barsiisi wajjin nu taasisi Rabba Fatima. Allahu Allahu Allah rabbi kiyya jannatana kenni faadha abbaa kiyya. Jannata keessallee ati naa qubsiisi ollaa jaalaa namaa.
الله الله يا مذيع علما الله الله يا مذيع علما في جنة سيسي وجن تاسيسي وربا فاطمة والتي نفيدك جل رب الرا إيسن تطلو جلال ومبرا ناقيا نترى نشيدا كن يلين كان أنتم رما